Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa dursa mata dureewwan oduu. Ajjeechaan humnoota biltiginnaatiin saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru sadarkaa ammaatarra ga'ee jira. Marii biyyaalessaa jedhamuun kan karoorfame waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF'n kan hammatu akka hin taane ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Reediwaan Huseen himaniiru amma oduu bal'inaan. Ajjeechaan humnoota biltiginnaatiin saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru sadarkaa ammaatarra ga'ee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni biltiginnaa uummata ajjeesuun manaa fi midhaan horii irratti gubaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti milishaan naannoo Amaaraa faannoo fi waraanni murna biltiginnaa waliin ta'uun uummata aanichaa ajjeesuun manneen qote bultootaa fi midhaan horii irra jiru gubaa jiraachuun dhaga'ame. Sirni biltiginnaa gochaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa kan jiru aanaawwan kanneenittis lubbuu namootaa akka baalaa harcaasaa jira. Akkasumas Oromoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii baqachaa jiraachuus maddeen keenya nuuf himaniiru. Gochaa kana raawwachaa fi raawwachiisaa kan jiru kaadiroota biltiginnaa akkasumas finxaaleeyyiiwwan Amaaraa faannoo fi milishaan Amaaraa wal ta'uudhaan uummata aanaa Amuruu fi Jaardagaa Jaartee buqqisaa fi ajjeechaaf akka saaxilan gabaafameera. Onkololeessa 10/2021 irraa eegaluun finxaaleeyyiin Amaaraa godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti biltiginnaa Oromiyaan deeggaramuun irra deddeebiin uummata Oromoo hayeelaa jiraachuu fi qabeenya uummataa mancaasaa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanaa Fantaalleetti muddee 20/2021 poolisiin humna addaa Oromiyaa ajjeechaa suukanneessaa dargaggoota lama irratti raawwachuu jiraattonni himani. Waraanni biltiginnaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa Fantaallee keessa qubsiifame gaafa muddee 20/2021 lubbuu dargaggoota lamaa galaafachuun nama tokko madeesseera. Humni addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biltiginnaa aanicha keessa baay'inaan qubsiifamee duula barbaacha abaa'oo shanee jedhuun gandoota aanaa Fantaallee keessa bobbaafamuun bakka iddoo Luuqqoo jedhamutti dhalattoota Karrayyuu dardarran lama rasaasaan ajjeesuun jiraattonni maddeen itti himaniiru. Dardarra waraana biltiginnaatiin ajjeefaman Dhaddachoo Quluu Burruxee fi Roobaa Godoo Roobaa kanneen jedhaman yoo ta'an Daaduu Arroolee Duuduu namni jedhamu ammoo humnoota kanaan madaa'uun gabaafameera. Erga ajjeechaan suukanneessaa waraana biltiginnaatiin abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame booda waraanni mootummaa waboon isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu fi qeerraa buqqisuu cimseetti fufee jira. Jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii dararaamaaf saaxilamaa jiru. Gandoota akka Aroo Qarsaa, Deebitii fi Haroo Hubaa jedhaman keessa jiraattonni erga buqqifamanii torban lama darbanii jiraachuu jiraattootarraa odeeffanneerra. Aanaa Fantaallee ganda Ilaa jedhamu keessatti kaampiin waraanaa ijaaramuun waraanni biltiginnaa humnaa olachi qubsiifamee hawaasa sochii dhorkaa jiraachuu jiraattonni aanichaa himaniiru. Magaalaa Mataaraa keessattis namoota nagaa adamsanii hidhuun akka hammaatee kan jiru yoo ta'u horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee baadiyyaarraa gara magaalaa imalanii waa bitachuuf rakkataa jiraachuu odeeffannoowwan mirkaneessaniiru. Walumaa galatti muddee 2021 erga ajjeechaa suukanneessaa waraana biltiginnaatiin abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame booda waraana bilisummaa Oromootis hin keessa jira jechuun hawaasa Karrayyuu dararaa hamaa keessa galchaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawaa ganda Kaarribboo keessatti guyyaa gaafa muddee 18/2021 waraanni biltiginnaa ala suukanneessaadhaan Oromoota 17 bakka tokkotti rashaneera. Achuma kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Baateetti waraanni Piiphii namoota nagaa 30 ol ajjeesuun dhaga'ame. Namoonni ajjeefaman kunneen magaalaa Kamiseerraa gara aanaa Baateetti geeffamuun mooraa yookaan kaampii waraana biltiginnaa Burqaa jedhamutti akka rashanaman gabaafameera. Ajjeechaan kun akka hin dhaga'amneef naannicharraa neetwoorkii balleessuun gochaa sanyii duguuggaa saba Oromoo irratti raawwataniiru. Kana malees achuma Walloo aanaa Arxummaa Furseetti finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni biltiginnaa waliin ta'uun bakka Innaalee jedhamutti ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuun reeffa gatuun dhaga'ame. Dhiyeenyaas uummanni Walloo kan durii caalaa waan Oromoo ta'an qofaa waraana biltiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraan haala hamaa ta'een ajjeefamaa jira. Guyyoota 3 keessatti namoonni nagaa 75 ol ta'an Walloo keessatti waraana faashistii Abiyyiitiin ajjeefamaniiru. Dargaggoo aanaa baay'isaa waraana biltiginnaa ajjeese. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti muddee 19/2021 dargaggoo aanaa baay'isaa waraanni biltiginnaa ajjeesuun dhaga'ame. Achuma Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Haaruu Xirootti kan dhalate dargaggoo aanaa baay'isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa baachaa kan ture yoo ta'u bara 2019 humna tika biltiginnaa magaalaa Amboo keessaa qabamuun manneen hidhaa akka Maakalaawii fi Qilintoo keessatti dararamaa tureera. Waxabajjii 29/2021 manni murtii federaalaa bilisa isa baasuun hidhaarraa bahee osoo hin turin waraana biltiginnaa muddee 19/2021 ajjeefameera. Muddee 18/2021 magaalaa Naqamteetti waraanni biltiginnaa dargaggoota 4 bakka tokkotti ajjeesuun ni yaadatama. Marii biyyaalessaa jedhamuun kan karoorfame waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF'n kan hammatu akka hin taane ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa
reediyoo Hussein hime. Gama deemsa komishinii marii kana hoogganu hundeessuuf deemamaa jiruun walqabatee walabummaan komishinichaa gaaffii keessa galee jira. Manni marii ministeerotaa mootummaa Bilxiginnaa marii biyyoolessaa fi hunda hirmaachise gaggeessuuf komishinii marii kanaaf haala mijeessuutu barbaachisa jechuun wixinee labsii hundeeffama komishinichaa mana marii bakka bu'oota uummataa kan guutuutti olaantummaa paartii tokkoon dhuunfatameef dabarseera. Manni marichaa wixinee dhiyaate raggaasuun dura dhimmicha ilaalchisuun marii koreen dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi diimokiraasii bakka buutota dhaabolee siyaasaa waaldaalee hawaasaa fi dhaabbilee diimokiraasii waliin taasise irratti gaaffileen walabummaa komishinichaa gaaffii keessa buusan dhiyaachuun himameera. Walabummaa komishinichaan walqabatee dhimmi jabaan gaaffii kaase ga'ee mootummaan bu'uurumarraa eegalee komishinicha kana hundeessuu fi hoogganuu keessatti qabaataa jiru ta'uun beekameera. Eeruun komishiinaroota komishinii kana hoogganan filachuuf taasifamu waajjira ministeera muummeetiif dhiyaata jechuun yaadni wixinee kana keessatti eerame qabxii jabaa gaaffii uume ta'uu gabaasni Itiyoo Insaayidar ibseera. Yeroo waajjira ministeera muummee fi waajjira paartii Bilxiginnaa adda baasuun rakkisaa ta'ee jiru kanatti waajjirri ministeera muummee komishiinaroota komishinichaa hoogganan hundeessuu keessatti qooda akka qabaatu taasifamuun walabummaa komishinichaa marii biyyoolessaaf haala akka mijeessuuf ni hunda'a jedhamee gaaffii keessa kan galchudha jedhameera. Marii biyyoolessaa walabni qaamaa mara qixa hirmaachise rakkoo biyyattiif furmaata ni fida jedhamee kan amanamu ta'us adeemsi maqaa marii biyyoolessaatiin yeroo ammaa itti deemamaa jiru bu'uurarraa rakkoo kan qabuu fi rakkoo walxaxaa biyyattiif furmaanni argamsiisu kan hin jirre ta'uu qaamoleen hedduun bifa qeeqaatiin kaasuun irratti argamu. Dhimma marii biyyoolessaa kana ilaalchisuun deetaan ministeera dhimma alaa reediyoo Hussein yaadni gama tiwiitarii isaanii maxxansan ammoo maalummaa marii kanaa kan saaxiledha. Namoonni tokko marii hunda hirmaachise kana sirnaan waan hubatan hin fakkaatan kan jedhan obbo Reediwaan mariin ammatti karoorfame qaamuma marii waggaa tokko dura eegalee taa'amaa tureeti. Amma wanti addatti dhufe mariin kun komishinii of danda'een akka hoogganamu taasifamuusaa qofadha jedhu. Mariin ammaa kun TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kan hammatu akka hin taanes akeekaniiru. Gama biroon mariin komishinii qaama aangoo harkaa qabuun hundaa'uun hoogganamuu fi fedhii mootummaa giddugala godhatee taa'amu kun dhimmoota jajjaboo hanga riiferendamii fi heera fooyyessuutti gaan irratti kan mari'atu ta'uu obbo Reediwaan ibsanii turani. Adeemsi marii walabaa hin taanee fi qaama maran hirmaachifne dhimmoota jajjaboo biyyattii irratti murtoo dabarsuuf deemamu kun ammoo rakkoo ture ittuu kan hammeessu malee biyyattiif furmaata kan fidu akka hin taane ni amanama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture. Qophiilee walabummaa Niwus Neetwoork afaan waliin turtii gaarii jenna.